السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا هردفتوتا سالها يوتيوب بجرة جرتو نجا كيساني الحمد لله. إيجار راسي فيديو برا سنيك أبدي في إنجرا إن شاء الله فيديو جباب دوكا نرتي يادا تكوي سني في همو بربادي تاني أكسوما دوما فيديو رتي مجارة جاون بفجر جراتي نيجرا namoonni hojjechiifachuu barbaadan achi keessaa filachuu dandeessu. Maggaarajaa zamanaawii kan ta'e jechuudha, kan French dooriidhaaf maskootiidhaaf bakka akka barbaadanitti ajajachuu dandeessu inshallah. Egaa hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, laayikis sheeris godhaa yoo viidiyoon kun isinitti tole. Egaa hordoftoota kiyyaa wantin jechuu barbaade yeroo tokko namoonni meeshaalee bitachuu barbaadan ahlan wasahlan jedhaan ture. Isiniif bituu nan danda'a, bakka barbaadan isiniif qaqqabsiisuu nan danda'a jedhaatan jira. Firaashii carqii tiraas carqii qofa miti, meeshaalee muluu mana keessaa jedhee kanaan duras illee beeksiseen jira. Inna ilaallatee jechuudha. Namoonni baay'een keessaan na dubbistanii lakkoofsa kuwaas irraa fudhattanii meeshaalee akkanaa meeshaalee akkasii bitachuu barbaanna, gatii isaa nutti himi, footoo kaasii nu ergii, viidiyoo godhii nu ergii jettanii irra hedduun keessan akkas jettanii akkasitti deemee viidiyoo kaasee gatii isaallee baree meeshaa muluu mana keessa jechuudha jettanii viidiyoo biraarraa ilaaltanii footoo kaastanii natti ergitanii meeshaa kana barbaanna gatii isaa maal isaa jettanii achumaan baddu jechuudha yaada jijjiirtu. Na please hordoftoota kiyyaa an akkuma argaa jirtanuu nama mana qabu, nama ilmoo qabu, namni tokko jiraachuuf dirqama hojjechuu qaba gatii ta'eef ni malee yeroo dhabee yookiin immoo yeroo dhabeechuu ton taane bakka firii ta'ee yookiin hojii dhabee miti, dirqama nam tokko hojjechuu qaba. Kun waan anaafis faayidaa qabu, waan anaafis hojiidha, isiniif illee waan faayidaa guddaa qabu. Kuni akkuma beekamu duraan ana kaasee jechuudha namoonni baay'een meeshaa garaagaraa biyya alaarraa gara biyyaa galchaa turre, wacii baay'ee itti baasnee kaargoo qaraxa achiillee maallaqa guddaan binnee jechuudha. Maaliif yeroo hojiirra jirru yoo bitanne malee gaafa biyya gallee birriin nurraa dhumaa isa jedhu waan akkasiif achi teenyee kaargoo galchaa turre. Amma garuu maashaallah haalli mimmijaawee achuma teessanii meeshaa barbaadan guuttachuu dandeessu. Egaa kunillee godina Jimmaa irratti baay'inaan hin baramne ture, amma garuu inshallah inuma baramaa, inuma ciccima jedheen abdii qaba. Innaa karaa kootiinis akkana jajjabeessitanii akka ofiifis fayyadamtanuu abdiin qaba. Egaa namoonni tokko akkuma ni jedhaa addaan kutee meeshaa akkanaa meeshaa akkasii bitachuu barbaannaa jettanii suuraa garaagaraa natti ergitanii gatii isaa nuu bareettanii meeshaa mana tokko fa'i gatii na dammarsiistanii yeroo meeqa suuqitti fa'i deddeebi'ee wallaahi haala sanaan achuma yookiin hamma abbaa manaa kun na dhowwee gariin immoo bakka amma mallee hin qophoofne waan akkasii jettu jechuudha. Please hordoftoota kiyyaa akkuma isinitti mi'an nama daa'ima qabu, nama bultii qabu, hojiidha gatii ta'eefan asirratti akkas jedhaara. Kanaaf namoonni qophii hin taane gaafuma qophii taatan inshallah anis jira yoo rabbi umrii na dheeresse haala kanaa yeroodhuma qophii taatan ajajachuu dandeessu. Akkasuma namoonni immoo ammallee ittiin qophoofne yookiin immoo ittiin amanne yookiin murteeffanne please nan ta'aabsina. Yeroo dhumatti qophooftanii karoorfattanii jettanii inshallah na dubbisuu dandeessu. An jira yoomiyyuu yoo rabbi umrii koo na dheeresse ittiin fufa jechuudha. Yoo isin taabii dhiistanii na taabsuu bicha osoo hin taane waan an hojjedhu kanarratti na jabeessitanii rakkoon qabu inshallah yeroo rabbi haala na mijeesse meeshaalee garaagaraa gatii isaa isiniin beeksisaa. Gatii isaafuma biratti qabattanii yeroo isiniifis rabbi haala mijeesse na dubbisuu dandeessu inshallah. Garuu yoo zimbiloo taabii lifaatii bicha ta'e anillee dubbatti hin deebi'a. Inna inshallah namoonni tokko gaafii baay'istanii kana gaafadhu sana gaafadhu garuu waa tokkollee hin bittanu namoota tokko jalaa calliseen jira. Maaliif egaa akka kisaaraa bicha hin taane jedheetanii inna rabbii jedhaatii gaafii qofa hin ta'inaa
yeroo dhumatti qophooftanii birrillee qopheeffattanii jettanii na dubbisaa isiniin jedharra deebi'ee egaa inshallah yeroo kamiyyuu isin astanaagaduudhaaf yookiin isin keessummeessuudhaaf qophiidhaanii isiniin jedha hordoftoota koo na jajjabeessaa laayikiidhaan illee na jajjabeessaa akkasuma amanamummaadhaan jechuudha meeshaa barbaadan meeshaa qulqullina isaa eeggate meeshaa gatii madaalawaa ta'e akka barbaadanitti inshallah isin bituudhaaf qophiidha isin bicha kisaaraan itti baay'isinaa jechuun lifaatii bichaan ta'inaa mana lafa kanaaf anniise jechuudhaan maaliif rakkoon qabu wanti tokko ta'aabii lifaatiidhaan argama lifaatii baabuyii baay'ee boodadha kan inni waa milkaahu garuu yommuu ta'aabiitti caalee maal fayyadaga lafa mana kanaaf anniise kanallee inshallah akkas akkan taane abdiin qaba akkasinan godhinaatiin jechuu barbaada inshallah gaa viidiyoo kana fakkaatuun guyyaa biraan gaa walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf jiraadhaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh haasaakoo keessaa yoo waan isin mufachiise yoo jiraate asumaanii dhiifamanii isin gaafadhaa